Ashama fayyaa keessanii nagaa jirtu. Nageenyi Rabbii bakka jirtan siniif haa baay'isuu. Hunda keessaniif iyyuu ani nagaa kootti galata Rabbii. Sin akkam jirtu fayyaa keessanii ilmaan Oromoo hundi keessanii nageenya siniif haa ta'u bakka jirtanitti Rabbiin nageenya siniif haa baay'isu. Akka viidiyoo koo ilaaltan achuma subscribe like naaf godhaadha. Ilmaan Oromoo jajjabeessa sinin jedha. Viidiyoo koo achuma ilaaltan like naaf taasisaa. Inni har'a waan inni hojjechuu fedhu maaksii fuulaaf ta'udha. Maaksii sunis buna irraan hojjedha. Haala ittiin hojjedhu immoo walumaan laallasiin jedha. Nafaana tura. Egaa buna nus koffii fidadhee dhufee buna biyya keenya ta'ee bareedaadha. Buna biyya keenya hoggaasiin jedhu akoofnee daaknee saduu ta'ee bareeda. Iddoo kana ta'uu baatee gaariidha waan hin qabnee fi sammuu gaan argadhee waliin laalla. Ani kanaaf kunis baay'ee nan fayyadee jira. Isinis immoo akka isin fayyadamtiin qaba hojjedhaati ilaaladha. Waan nu miidhu miti wantootuma manaa fayyadamnudha. Wantootuma nyaata gara qoonqoo keenyatti gad dabarsinudha waan ta'eef waan nu miidhu miti. Kana isiniin jedhaa fayyadamaadha isin jechuu barbaada. Kireemiiwwan garaagaraa osoo ta'e nu miidhuu danda'a. Kireemiiwwan yoo fayyadamuu baattanii baay'ee gaariidha. Kireemiin shaggaa miti bareeda miti garuu fuula keenyaa fi nama tokkoof gaarii ta'uu danda'a. Anaaf garuu gaarii miti. Kana isiniin jedhaa. Mee garuu hojii isaa deemnaa gabaabumatti. Kana buna baay'iseen hojjetadha. Maaliif yeroo hundaa waan inni hojjedhu guyyaa 3 guyyaa 4 akkanaaf ta'utti hojjetadha. Guyyaa jechuudha akkasitti. Irraan immoo shukkaaraan itti naqadha. Shukkaaraa loomiidha. Loomiin masittan godhadha. Maaliif anas akka gumaan isaa yookiin fireessaatti na jalaan buunifanii rakkoon qabu garuu bu'es akkasitti cufa. Hundumtuu waan nu miidhuu hin qabu. Loomiinis fuula keenyarraa wantoota gugurraachaa wantoota gugurraachaan seeliin keenya ani qaamni keenya iyyuu darbee akkas yookiin bugureedha maariffaan garuu oromiffaan hin beeku dhiifama. Inni faggaan irratti nurraa badee goggoge isa fa'aa balleessuudhaaf humna qabaachuu barbaadani. Isa kana waliin makadhaa. Gamanumaan immoo zayituun baay'ee oriijinaala. Zayituun gosoota hedduu jira. Beektu gosoota hedduu jira. Baay'ee oriijinaala kun baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Rifeensa kiyyaafis ani kanan fayyadamu. Yeroo miicadhu jechuudha. Isarraa akkas baay'isu. Isinitti mul'ata yaada. Kanarraas viitaamin E'dha. Isa kanarraas akkas bitakkitti xabitti godha. Baay'isu waan kun baay'isee shaggaa miti jechuu barbaada. Baay'ee furdaadha. Ofna baay'ee qaba. Baay'ee furdaadha. Kanas dubbitanii baay'ee gaariidha. Xiqqaashuudha. Birreeshillee baay'ee fuula keenyaaf gaariidha. Isiniin jechuu barbaadani. Oiliin kun baay'ee gaariidha. Itti fayyadamaa ishee isin jedha. Hoggaa asitti xiqqaashuu godhadhe immoo
Isa kana fuula koo dibadhee hoggaa fuulli koo immoo isa kana dhiqadhe isa buna kana dhugaan dhiqadhe isa kana dibadha. Ammaafis garuu ishee kana xiqqisuu itti taasisa jechuudha. Baay'ee furdaadha gadiyyuu bu'u. Agartani akkasitti hin baay'isu isa kana. Iddoo dammas itti goone gaariidha dammas. Fuulli keenya hoggaa qulqulluu ta'e fuula keenya qulqulleeffanneet fuula keenya dhiqadheen jiraanii isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Hoggas dibadha fuula koo jechuudha. Meeshaan immoo itti naqadhu jechuudha. Akkas kireemiiwwan keechaa dhume akkasitti ol keewwadhaatti ishee kanatti iddoo pilaastikii ta'uu gaariidha kun pilaastikii miti. Iddoo burcuqqoo gizaazii ta'e baay'ee gaariidha natti fakkaata. Kaana isa kanatti godhadhaan akkana kanatti. Pilaastikiin gaarii miti qaama keenyaaf fuula keenyaafis shaggaa miti isa akkana kanatti godhadhaa isiniin jedha. Kana sirriitti waliin maka dursa akka wal naaf maku. Torbanitti gisee 2-3 akkas iddootti fayyadamne akkasuma immoo qayyarree jijjiirree jechuudha. Baay'ee gaariidha fuula keenya jala ija keenya jala akkasitti gurraacha'eef akkasumallee akkas naannoo kana anaaf kiyana gurraacha'ee jira garuu kana naannoo kana akkasitti ija keenya jala akkasitti isaaf baay'ee gaariidha. Bunni jechuudha akkasumallee zayituun vitamin lemon akkasumas immoo loomiin jechuudha baay'ee gaariidha. Ufna baakteeriyaa akkasumas immoo fuula keenya xuraa'aa jiru nurraa dhorkuudhaaf gargaara. Loomiinis baay'ee gaariidha. Waan nu miidhuuf hin jiru. Erga akkas naa ta'ee asitti naqadha. Fayyadamaa dhugaa waan isin miidhuun qabu. Fayyadama waan nu miidhuun qabu kun gonkumeeyyuu. Akkasitti naqadheera. Isa kana maqadaadadde ol keewwadhaa anaaf immoo fuula koo dibadhee waliin ilaallaa jechuudha. Akkasitti wasa akkasitti qorshaa gatame kana kireemiin keechaa dhume kana hin gatinaa ol kaawwadhaati miiccati dhiqaa ol kaawwadhaati akkasitti fayyadama. Wantoota garaagaraa fuula keenyaaf ta'u yookiin akkasitti hojjettanii akkasitti hin kaa'ina. Fuulli keenya of eeggannoo guddaa barbaachisa. Keessattuu warroota kushiinaa hojjettan fuula keessaniif of eeggannoo gaarii gootanii gaariidha. Dadhabbii iddoo isinitti dhaga'amuu baatee hoggaa gara hirriba keessanii geessan dadhabbii iddoo isinitti dhaga'amuu baatee fuula keessaniif of eeggannoo gootanii siruma akka nama kushiinaa hojjettan fakkaattan odoo of eegdan jechuudha. Sirriitti qulqullina fuula keessanii dadhabdanii akkasumatti zayitiidha sanaan raftanoo ta'e akkasuma bishaan dhiqattanii gara hirriba keessanii deemtanoo ta'e fuulli keenya nu jalaa baduu danda'a. Kanaafuyyuu zayitii roolaa akkasumallee aduun hin jiraa. Kanaafuu dhiqannee nuffuu baannee yookiin immoo dadhabuu baannee fuula keenya galgala bareechinee dhiqannee
Zayitii namarraa buutti gizee lama sadii saamunaa irraa baasnee iddoo isaan kana dibanne. Kireemii manii qarqarshii keessan baastanii kireemiiwwan garaagaraan bitina. Dhugaan isin jedhama. Ani waan baay'ee baaseef uumaa faayidaa hin qabu. Innaa isaan kana bittanii ofii keessanii manatti hojjetattanii wantoota baay'eetu hojjetama manatti. Isa hojjettanii akkasitti dibattanii gaariidha. Of eeggannoo gochuu keessattuu akkuma isin jedhe kushiina hojjechuun baay'ee qaama keenyaaf umuriidhuma nama daa'imaa kana gara numiidha. Dhugaan isin jedha fuulli keenya baay'ee bada. Naa gamaan isin ittiin dheeressuu kana fakkaata isin jedha amma gara fuula koo dibadhee isin agarsiisa. Fuula koo dibadhee isin agarsiisa. Harka iddoon buruushiidhaan ta'e bareeda. Kana nan dibadhaani. Uffee amma danda'ama ta'e qaama keessaniif ilaalcha gaarii godhadhaa isin jedha fuula keessaniif adii jettanii yaada isaatii jettanii gara siree keessanii hin deemina of kunuunsaachuu barbaadeen gabaabatti. Naa asirratti naatti jirti. Yoonaan qatana dabaladhaa. Amma gara fuula kun dibadha. Harkaanis yoo ta'e maal rakkoo hin qabu. Kunin na jalaa xuuxa harka kiyyaan dibadha. Naanqatee jiran dabaladha. Haala gaariidhaan masaajii godhee sanan dibadhee bula. Oo goggoge malee garuu sireen jala balleessuu danda'a. Yookiin immoo xiqqoo turtan akka sa'aatii tokko dhiqachuu dandeessu. Wal keessa keenya bira geessu waan miidhuu hin qabu. Waanuma tokkoyyuu waan miidhuu hin qabu kun dhugaa. Isinis sodaachisaa miti akkanatti. Gaafa. Akkas ija keenya jala akkasitti. Iddoo harka lama ta'e baay'ee gaariidha. Akkasitti agarsiisuudhaafani. Buruushiidhaan maal jedhan akkasitti wal masaajiidhaaf isiniif hin ta'u beektani. Buruushiidhaan jechuudha harka keessaniin bareeda. Isa kana harka keessaniin tuqubatan miknaatum sababa isaatis ol keechan kana harka keessaniin tuqubatan gaariidha. Naannoo kana naannoo gurraacha garuu isin gosti isin gurraacha hin beekne akkasitti naannoo kana akkasuma adda keenya.
masaajii akkasitti asii akkas gara olitti akkasitti asii akkas morma keessa fa'aa dibattan baay'ee gaarii morma keessan dibattanis harka keessanis akkuma isiniin jedhee kushiina hojjettan tana birdistiin simmiidhaa dhiqaansaa jechuudha. Wantoota hedduun ni miidhaga warroota kushiina hojjettan harka keessan kunuunfachuu fuula keessanis hin dadhabinaati dhabbina dhuma jiru. Bishaan las jedheen kan fuula keessan dhiqattanii qibaata barbaadan jechuudha. Fuula keessan dibachan baay'ee gaariidha. Isin jedha kanarraanii waggaa dhiqatan jechuudha. Waggaa dhiqatan immoo qibaata barbaadan oolii kanas haa ta'uu jeeliiwwan fuulaan jira isa soo ta'e gaariidha. Kireemii garuu fayyadamna keessattuu dibattanii guyyaafa dibattanii deemuu baattanii gaariidha. Naa kana isiniin jedhaa kana fakkaataa turtiin wajjin turre viidiyoo koo ilaaltan achumaan laayik naaf godhaadhaa sabskiraayib naaf godhaa isiniin jedhaa hundi keessan ilmaan Oromoo na jajjabeessadhaa fayyaa keessan naa ta'aadhaa nagaan naa turaadhaa baay'ee fayyaa keessan naa ta'a.